ربين بلا تسابلا أكانا كان الراون تكينا ربين وابرارو بفتك في فيديو كنا بتاك نما قد سيسجد شو الأمن مفيك ستي وسو نجو من تاء نجو مان رفيع بلجأني تنين إجا هركمان ون ما سرفاني كرايا دمن بلا أكانا ربين راقبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو ورتكي جالتمو فيك وجم وكم جرتم فاكيسني على مني سالمني كيسن نجاش نجتشا يرو تك جتشودا ونن نتيان ونن يانو دهفت ونن تسماه يان نمودا ربي بلا كنا رانوا ايغو marti keenya jechuudha of eeggannoo gochuun nu barbaachisa hundi keenyaayyuu wanna kana yeroo baay'ee irratti xiyyeeffannu jechuudha akkuma viidiyoo irra dhagaa jirtan kun egaa taateen kun Finfinnee keessatti guyyaa lama dura waan ta'eedha. namni keenya baay'inaan waan kana jechuudha anumarraa ka'ee anumaan tunu yeroo baay'ee waan akkana kan ni dhagaya dhaga'u irrallee darbee waggaa tana jechuudha naannoo man jiraadhutti wanti akkana mudate ture jechuudha namu mana muraasa tunu jidduu jira ኦላማ keenya ta'ee xiqqoo nurraachi ብሎኪ ሰደፋ akkasi argama በኋላ በስፍራው ደርሰው የሆነው ይህ ነው ሲል የአዲስ አበባ የእሳትና ድንገተኛ አደጋዎች መከላከል ኤጀንሲ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ ነግሮናል። akkasi hordoftoota kiyya viidiyoon kun jechuudha yeroo baay'ee ni dhagaalle ollaa kiyyatti illee raawwatee ture jechuudha ramadaan keessa waa hunda qopheessite lulluuqiidhaaf manni ni beektanii mire ramadaan lulluuqii waa qopheeffannaa hundi kenna akkasuma mana keessa illee ibiddi aaru jettee kasala qabsiiste ol galchite jechuudha yeroo daqiiqaa muraasaan booda kasalli suni aara hin fixannee follaalte jechuudhaati mana suni namni akka tasaa ta'ee lulluuqiif maatii wooma gara manaatti ol dacha'u argan jechuudha egas booda yaala garagara godhamee fi fayyite jechuudha hordoftoota kiyya yeroo baay'ee of eeggannoon goon jechuudha kasalli kuni dhugaa dubbachuuf dhuguma yoo dubbadhe yeroo tokko meeqoo dhugaa jedhee haga yaalu takka gahe jechuudha yeroo baay'ee waan akkana waan mudatuuf egaa kunillee hedduu takka nama gaddisiisa wallahi rabbi balaa akkana nu naadidu egaa bakkuma ciisanitti obboleeyyan ijoolleen tun jedhanii obboleeyyan biyya alaa deemuuf viizaa eeggataa jiran jedhanii garuu mootu rabbiin ka akkufi qabutti bakkuma tokkotti bakkuma isaa rafanitti galgala nagahuma nyaatanii dhuganii Finfinnee ni beektanii ni qorra sababuma saniin kasalallee manumatti dhiisan natti fakkaate achumatti hafan jechuudha isaan lamaanuu egaa ganama egaa bari'een booda sanuu dafee hin argamne egaa bari'een booda namoonni isaanii wajjin akka viidiyoo irraa viidiyoo bakka takkatti sagalee irratti isin dhiisa hiriyoonni yookaan namoonni firaaka wajjin bakka amantii isaanii gaggeeffatan ganama hojii deeman qaxaroo qabanii ture egaa haala saniin yeroo ganama isaan laaman irratti bilbilli hin ka'u jedhanii saniin booda gara manaa yoo deemtu balballi hin banamu egasii gara poolisiitti beeksisuudhaan wanti kun beekamuu danda'e jechuudha aaruma kasalaatiin obboleeyyan tuni mana tokko keessatti du'anii argamaniiru jechuudha mana kiraa keessatti hedduu takka nama gadsiisa hundi keenya of eeggannoo haa goonu mi'aaga tokko sagalee irraa dhageeffatanii deebitanii haga dhumaatti turaa hundi keessanuu of eeggannoo godhaa hundi keessanuu jechuudha kasalli nu mana keenya ifatuuf jennee mana galfanne lubbuu keenya akka tasa egaa akkuma mammaaksi jedhetti nageenyi gaaf maraa badiin gaaf tokko si jedha mammaaksiyyuu kanaaf hundi keenya xiyyeeffannoo irratti goone of eeggannoo haa goonu isiniin jedha dhaamsa kiyya hundi keenyaayyuu ሰልፊስ ክፋቱ ምን እንደተፈጠረም ለመለየት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው አደጋው እንኳን ከማጋጠሙ በፊት አንዳንድ ምልክቶች ተረድቶ አንደኛው እንኳን አንዱን ሊያድን የሚችልበት እድል የለምና ሁለቱም በሚያሳዝን ሁኔታ ካልጋቸው ላይ ሳይንቀሳቀሱ ነው ዛረፉትና በጣም አሳዛኝ ነው በአንድ ክፍል ውስጥ እነሱ በመኖራቸው ነው ግቢ ውስጥ ሌላ የቤተሰብ አባል አልነበረም እንደው ምናልባት በጭንቀት ያሰሙት ድምጽ እንኳን ኖሮ ቢሆን የሰሙት ነገር አልነበረም ተከራይ ናቸው አሁን ባለኝ መረጃ ተከራይ ናቸው ብዙ ጊዜ ደግሞ አከራይና ተከራይ በዚህ ደረጃ ጥብቅ ግንኙነት የለም እንግዲህ አንዳንድ ሰው ያለዚህ ለፕራይቬሲም እየተባለ ጠባብ ክፍል ነች አንድ ክፍል ቤት ነች ቤቷም እንደ ነገሩ የተሰራች ቤት ነች እና ምናልባት እንግዲህ ከመሞታቸው በፊት ወይ ድምጽ አሰምተውም ከሆነ እንቶ ሊያደናቸው የሚችልበት እድል አልነበረም ያው ሰርቪስ ቤት ነውና እንግዲህ በዛው እንግዲህ ስቃዩንም ምኑንም ራሳቸው አሳልፈው እዛው ህይወታቸው አጥቶ በእውነት በጣም እኔም ቦታው ላይ ሄጄ ነበር እዛቸው አልጋቸው ላይ ነው ያሉትና እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ተደጋጋሚ ያለ አዲስ አበባ ውስጥ አጋጥሞኛ ካለ እኔ ማረሳው እንደቀኑ የዘገየም ቢሆን እዚህ ቦሌ ወረዳ 3 ወይም አንድ ሸገር ህንጻ ጀርባ እንደዚህ የቤት ሰራተኞች ናቸው አስታውሳለሁ ነሐሴ 16 ነው እንግዲህ ጾም ይፈታ ይላል ለዚህ ለጾሙ የሚሆኑ ምግብ
ሲያበሳስሉ አምሽተው ያ ወቅቱ ደግሞ ዝናብ የሚጥልበት ነው። 2 ምድጃ ሙሉ ከሰል ነው ቤት ውስጥ ያስገቡት። እንግዲህ ለቅዝቃዜውም የአንድ ቤተሰብ አባል ናቸው። ቤት ሰራተኛም ቢሆኑ ወደ ውጭ ሀገር ለመሄድ ቪዛቸውን ትንሽ ሲዘገይባቸው እስከዛ ቁጭ ከምንል ብለው 3ቱም አጋጣሚ ሆኖ አንድ የሚታወቅ ሰው ቤት ገብተው እንግዲህ ጠዋት ላይ ለወትሮ የሚነሱበት ሰዓት ሲያልፍ ነው እንግዲህ ጥበቃ ሰራተኛው በሩንም ቢያንኳኳ መልስ ያጣል። በኋላ እኛ ሄደን ነው እንግዲህ ከፖሊስ ጋር ሄደን በር ገንጥለን ስንገባ ሶስቱም እዛው ህይወታቸውን አጡበትና ይሄ እንግዲህ ማስታወሰው ነው የነገርኩሽ። እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ አለ። በተለይ እኛ ደግሞ ሳንሰማ ፖሊስ ቀድሞ መረጃ ስለሚደርሰው ፖሊስ ጋር ደግሞ ብትሄጂ ከዚህ ቁጥርና ከዚህ በላይ አሳዛኝ ነገር ትሰሚያለሽ እና ይሄ እንግዲህ ከ2 ቀን በፊት ያጋጠመው ነገር በጣም አሳዛኝ ነው። መሰረት ዝምተኛ ገዳይ ወይንም የከሰል ጭስ በሀገራችን በተለያየ ጊዜ በዓላትን ተንተርሶ እንዲሁም ደግሞ በክረምት ወቅት ብርዱን ለመከላከል አብዛኛው ሰው ስለሚጠቀመው በክፍሉ ውስጥ በቂ አየር መዘዋወር ሳይችል ሲቀር ህይወትን እንደሚያጠፋና እንዲሁም ደግሞ ለዘላቂ ጉዳት እንደሚደርግ ይታወቃል። Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma viidiyoo irraa dhagaa turtan kana afaan isaaniitti irraa akka dhagaa jirtan kana egaa viidiyoon kun guyyaa 2 dura kan raawwate hedduu takka nama gaddisiisa jechuudha. Keessattuu shamarran tun akkuma namichi kun jedhetti yeroo baay'ee wanti akkana nama mudataa yeroo obboleeyyan 3 bakka takka dhumanillee nama mudatee jira jedhee dubbatee jira viidiyoo keessatti dhageettani. Egaa ijoolleen tun immoo hodni hedduu takka garaa nama nyaatu ala deemuuf viizaa eeggataa jiran haga viizaan dhufutti waan takka wajjanne jedhanii magaalatti galuudhaan Finfinneetti mana diqqoo kireeffatanii keessa jiraataa jiran jedhan hedduu takka garaa nama nyaata dhugaa rabbi maaliif ree akka itti baanu beena malee akka itti gallu hin beenu jedhan yeroo takka yaanni kenna fagoodha garuu rabbiin akka ofii barbaadu dalaga jechuudha. Hordoftoota kiyya naguma ofiitiin galgala mana ofiitti galanii nyaatanii dhuganii egaa kasalli hin qorre qilleensi ni qorre jechuudha osoo gadi hin baasin akkasumatti dhiisuudhaan rafan jechuudha. balaa kanaaf kasaaxilamaniif kanaaf jechuudha. Tokkoffaa manni diqqishoo waan taateef dhiphoo waan taateef itti aansee balballi foddaan garaagaraa banaa miti. Kanarratti immoo dabalatan halkanii isaan ni rafanii egaa kasalli kun aarri kasalaa kun haala kanaan isaan lubbuu isaanii baasuu irra ga'eera jechuudha. Hordoftoota yeroo baay'ee wanti nu akka salphaatti ilaallu wanni guddaa nu gaafata jechuudha. Aarsaa guddaa nu gaafata jechuudha. Hordoftoota kiyyaa rabbiin nu eegu nu mara sababu itti godhe hedduu garaa nama nyaatan jechuudha. Nagaan oolanii bulanii nagaan guyyaa guutuu oolanii mana ofii ciisanii bakka ciisanitti jechuudha. Balaa akkana rabbiin nurraa eegu hundi keessanuu of eeggannoo godha. An akka mataa kiyyatti yeroo baay'ee hin dhagaa waan akkanaa kana miidiyaa irratti illee hin dhagaama. Yeroo akkanumatti illee Adaama kana keessa yeroo baay'ee waan akkasii jedhan beektanii hidhamanii ture akkami kasal nama ajjeesa jedhee jechuudha. Garuu kasala gizee itti naxxan amma kasaluma gizee qabsiistan kasalli sirritti muquuf keessa sirritti kasala ta'ee hin fixatin gizee kasala baasan kan muquuf keessa qabu aarrisaa haguma qabsiistan saniifuu aarrisaa ulfaataadha jechuudha. Kanaanuu mootu bakka mana dhiphaa keessatti bakka manni qilleensa baasuu fi seensuu hin dandeenye keessatti bakka mootu manni hedduu dhiphaa ta'ee maskootiin barriin yookaan balballi cufaa yoo ta'e qilleensi aara keessa aarri kasala keessaa ba'u suni hedduu takka haayilii qaba jechuudha nama ukkaamsa. Udda yeroo wayii waggaa tana jechuudha ramadaana keessa wanti akkana uumamee ture naannoo keenyatti jechuudha. Egaa uddasanii hedduu takka sodaadhaan uddasanii waan qaama kiyyaan argeef hedduu takka sodaadha akka tasaa ta'ee namni dhaqqabee yaalamtee fayyuu dandeetteerta haati manaa suni uddasanii amana jechuudha. Duraan dhugaan ittiin fakkaatu kanaaf hundi keessanuu kasala gizee fayyadamtan marti kennaa manni gadi qorraa kasalli maali jenne inni itti fayyadamna. Kanaaf maal godhuu qabna yeroo fayyadamnu jalqaba irratti kasalla gadhumatu eeguu qabna. Yoo yeroo takka muddamne nuti amma nuun eegu wanni akkana yeroo muddamnu dafnee waa itti hojjetuuf deemna. Kana yoo ta'u immoo yookaan balbala irratti yookaan fuulli irratti yookaan saalonii yoo ta'e mootu balballi banaa ta'e manni bal'aa ta'e rakkoo hin qabu jechuudha. Ka gizee baay'ee badii akkana geggeessu mana dhiphaa keessatti bakka maskootiif balballi cufaa ta'etti manni diqqaa yoo ta'e affanamee qilleensi sun ol ba'uuf gabbaa waan dandeenyeef achitti nama miidha jechuudha. Rabbiin nu eegu hundi keessanuu of eeggannoo godhuun dagatina. Kasala mara keenyatu fayyadama biyya keenya keessatti magaalatti akkuma istoofii fayyadaman san kasalallee bunaaf ni fayyadama gizee qorraa yeroo garagaraa ni fayyadamna. Kanaaf of eeggannoo gochuun hunda keenya irrattu haa baratu isiniin jedha. Keessattuu gizee galgala gizee manni gaqqorre jennee kasala qabsiifnu kasala inni keessaa dhumatu eeguun dirqama jechuudha. Kana hordoftoota kiyyaa mana rabbiin bakka jirrutti nu haa eegu isiniin jedha. Fayyaa qanaa qabaadhaa guyyaa gaarii keessa oola.